Akkam jirtu daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu isaa kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Margee Tasfaati. Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Sudaan galan. Ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Sudaan galaniiru. Daawwannaan Dr. Abiy taasisan tattaaffii nageenyaa fi tasgabbii Sudaaniif taasisaniif tarkaanfii itti fufu ta'uu ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Finfinnee magaalaa sadarkaa idil-addunyaatti dorgomtu taasisuuf hojii jalqabne cimsinee itti fufna jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Aadaa hojii beeksisuun waadaa uummata keenyaaf galleen Finfinnee magaalaa sadarkaa idil-addunyaatti dorgomtu taasisuuf hojii jalqabne cimsinee itti fufna jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Kantiibaan Aadde Adaanech Abeebee ergaa fuula marsariitii isaaniin dabarsaniin Finfinneen piroojektota gurguddoo jalqabde xumuruu aadaa taasifachuu ishee ibsanii har'as oduu gammachiisaa jiraattota isheen geesseetti jedhaniiru. Daandii 4 kiiloo qabbannaa imbaasii Keeniyaatti jiru misooma koriidaraan misoomsinee miidhagsinee tajaajilaaf akka oolu banaa taasifneerra jedhan. Misooma kanaan daandiin lafoo, biskileettii, bakka taaksiin itti fe'uu fi buusuu, paarkiiwwan konkolaataa, iddoowwan magariisa, teessoo karaa cinaa qulqullinaan hojjetamuu isaanii ibsaniiru. Bakkeewwan bashannanaa ibsaa fi faawuntanoota yeroo gabaabaatti ijaarree Finfinnee sa'aatii 24 ho'itee fi balfaarraa bilisa taate taasifneerra jedhan. Iddoowwan kanneenitti bakka geejjibaa fi jireenyaaf mijate uumuu alatti carraalee hojii namootaaf uumaniiru jedhan. Kantiibaan Aadde Adaanech Abeebee sa'aatii 24 fi torban guutuu hojjechuun aadaa hojii haaraa barsiisuun akkaataa waadaa uummata keenyaaf galleen Finfinnee magaalaa ammayyaa sadarkaa idil-addunyaatti dorgomtu taate gochuuf hojii jalqabne cimsinee itti fufna jedhan. Piroojektota hordofuun kan deeggartan kanneen qindeessitan hunda caalaa haala rakkisaa keessa taa'uun obsaan kan nu cina dhaabbattan ni galateeffanna jedhan. Keessumaa jiraattonni magaalaa lafa keessan misoomaaf kan gadi lakkiftan bakka jireenyaa keessan kan gadhiistan Finfinneen isin galateeffatti jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Haaluma kanaan kubbaa miilaa keenyaa bakka duraanitti deebisuuf maatii ispoortii waliin walitti dhiyeenyaan itti fufiinsaan hojjenna jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Kubbaa miilaa keenyaa bakka duraanitti deebisuuf maatii ispoortii waliin walitti dhiyeenyaan itti fufiinsaan hojjenna jedhan. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kantiibaa Aadde Adaanech Abeebeef badhaasa beekamtii wayita kennu garee biyyaalessaa Itoophiyaa olaantummaan akka eegan moggaaseera. Bu'uura misoomaa ispoortii Finfinneetti babal'isaa jiru keessumaa dirree kubbaa miilaa ilaaluun beekamtii federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa naaf kenneef akkasumas waaliyootaa fi luusiiwwan olaantummaan akkan to'adhu itti gaafatama waan naaf kennameef nan galateeffadha jedhan. Odeeffannoo fuula marsariitii isaanii irratti baasaniin uummanni keenya ispoortii kubbaa miilaa hija hin quufneen waan ilaaluuf seenaan keenyas kanneen kubbaa miilaa jalqaban keessaa tokko kan ta'e garummoo qabxii argachaa kan hin jirree fi maatii ispoortii gaabbisiisaa kan jiru ta'us seenaa kana jijjiiruuf waliin hojjechuun kubbaa miilaa keenyaa gara seenaa isaa duraaniitti deebisuuf maatii ispoortii waliin itti fufiinsaan walitti dhiyaannee ni hojjenna jedhaniiru. Finfinneetti dhaabbileen daldalaa 21,000 saamsaman. Finfinneetti dhaabbilee daldalaa sirnoota daldalaa cabsan 50 caalan irratti tarkaanfii seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuusaa biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibse. Daayirektarrii koominikeeshinii biirichaa Sawunat Ayyalee akka ibsanitti bara baajataa xumuramee dhaabbilee daldalaa magaalaa Finfinneetti argaman 40 caalan irratti ordoffii fi to'annaan taasifameera. Haala kanaan dhaabbilee daldalaa sirnoota daldalaa adda addaa cabsan 50 caalan irratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuusaas eeraniiru. Kanneen keessaa dhaabbileen daldalaa 21,000 akka cufamu, oomishni isaanii gabaarraa akka walitti qabamuu fi tarkaanfiiwwan wal fakkaataan akka fudhatamee himaniiru. Eeyyama daldalaa malee daldaluu fi eeyyama haaromsiisuu dhabuun qulqullina dhabuu akkasumas gatii gurgurtaa maxxansuu dhabuun sirnoota daldalaa dhaabbileen cabsanii argamanidha jedhan. Kana malees hawaasa daldalaa sirna daldalaa fayyaalessaa magaalattiitti gabbisuu fi seera daldalaa sirnaan hojiirra oolchuu uumuuf hubannoo uumuusaa himaniiru. Dargaggoonni aadaa waliin mari'achuu fi wal dhaggeeffachuu horachuun marii biyyoolessaa keessatti ga'ee isaanii akka bahatan waamichi taasifame. Dargaggoonni aadaa waliin mari'achuu fi wal dhaggeeffachuu horachuun marii biyyoolessaa keessatti ga'ee isaanii akka bahachuu qaban
Koomishinarri olaanaa Koomishinii Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Mesfiin Arayaa waamicha dhiyeessan. Waltajjiin dargaggootaa Koomishiniin Marii Biyyoolessaa Itoophiyaan qophaa'e magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Mariin kun mata duree ga'ee fi hirmaannaa dargaggoonni marii biyyoolessaa keessatti qaban jedhuun geggeeffamaa jira. Koomishinara olaanaa Koomishinichaa Piroofeesar Mesfiin Arayaa haasaa waltajjichaa irratti taasisaniin dargaggoonni aadaa mari'achuu fi wal dhaggeeffachuu gabbifachuun marii biyyoolessaa keessatti ga'ee isaanii akka ba'an gaafataniiru. Ijaarsa biyyaa nagaa fi tasgabba'aa ta'eef ga'een dargaggootaa olaanaa ta'us dubbataniiru. Waltajjichaan marii dhaloota gidduu jiraachuu qabuu fi marii biyyoolessaa keessatti ga'ee dargaggootaa akkaataa dabaluun danda'amu irratti koomishinaroota koomishinichaan yaadi ka'umsaa dhiyaatee mari'atamaa jira. Marii geggeeffamaa jiru kanarratti dargaggoonni 200 ol guutuu biyyattiirraa hirmaachaa jiru. Qaama ajandaa marsaa sadaffaa kan ta'e koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa marsaa marii kana caamsaa bara 2016 magaalaa Finfinneetti geggeessee akka ture ni yaadatama. Kantiboonni magaalaawwan adda addaa hojii misoomaa Finfinneetti hojjetaman daawwachaa jiru. Kantiboonni magaalaawwan biyyattii adda addaarraa walitti dhufan daawwannaa ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee waliin qopheessan irratti hirmaachaa jiru. Ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa caaltuu isaanii sagantaa daawwannaa kanarratti argamaniiru. Kantiboonni kunneen hojiilee misooma koriideraa, hojiilee misoomaa qarqara lageenii kan daawwatan yoo ta'u, hojiilee misoomaa kanneen biroos akka daawwatan ni eegama. Kantibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojiilee misoomaa Finfinneetti jalqabanii xumuramanii fi tajaajilaaf oolan ilaalchisuun ibsa taasisaniiru. Kaayyoon daawwannaa kana kantiboonni Finfinneerraa muuxannoo argatan sadarkaa biyyaalessaatti hojiilee misoomaa babal'isuu akka ta'e beekameera. Yuunivarsiitotni garaagaraa barattoota kutaa 12ffaa simachaa jira. Yuunivarsiitotni garaagaraa barattoota kutaa 12ffaa simachaa jiru. Haaluma kanaan naannoo Tigraayitti qormaanni kutaa 12ffaa onlaayinii fi waraqaan kennamaa jira. Naannichatti sirna barnootaa duraaniin kanneen baratanii fi barattoota bara 2013 fi bara 2014 qormaata fudhachuu qabaniif kennamaa jiraachuun ibsameera. Qormaatichi yuunivarsiitiiwwan Maqalee, Aksum, Addagiraatii fi Raayyaatti kennamaa jiraachuun kan eerame yoo ta'u, barattootni 54,000 qormaatichaaf taa'uu ibsameera. Qormaanni kutaa 12ffaa kun adoolessa 2 hanga 3 bara 2016 akka kennamu ragaan biiroo barnootaa naannichaarraa argame ni mul'isa. Naannichattis qormaatichi onlaayinii fi waraqaan kennamaa jiraachuu tajaajilli madaallii fi qormaatilee barnootaas beeksiseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaarraaf qindeeffannee kana gammaatti daawwattan ture turtii gaarii.